Allahu akbar bilbila altira raamii 12 GB 256 5G dha isaayyuu 4G miti 5G dha birri 200 Itoophiyaa qofaan dhageessaniitu challenge kana kan baase ana bi'iznillaahi ta'ala namni rabbiin isiniif baase rizqii keessan taasise fetan biyya alaa jiraadhaa fetan biyya keessa jiraadhaa yoo maatii keenya warri biyya alaa yoo maatii keenya geessetan bakka sanatti isinii geessa carraan kun ammoo dheengaddan eegalee hardhareef gadhiifamee jalqabamaara warri dheengadda hin argin yoo jiraattan viidiyoo kana share godhaa nama hunda biraan gahaa nama baay'ee biraan gahaati carraa kanatti yookaan immoo challenge kanatti hirmaatanii 200 qofaan bilbila altiraa kuma dhibbaa wayini beektan miti altiraa kana akka bitatan irratti hirmaadhaa isin jechuun barbaada. Assalaamu alaykum Arriyoo Shaafiiti. Waahiin namticha shortaa yookaan poolisii Suudii gizee Makkaan keessa dhaabbatee guyyaa tokkitti moo lamatu inni viidiyoo waraabe jecha inni jedhe rabbiin jireenya isaa irraa jijjiira subhanallah yaa warri garaan keessan xurii yaa warri garaa qulqullummaan deemuu dhabne rabbiin isa nuti waggaa meeqa ta'amne jenne guyyaa tokkotti ilma namaatti dabarsaa jira rabbiin nuuf illee haa dabarsu isa kana taarika isaa isinii hima wannan taarika yeroo hunda isinii himuuf akka irraa fayyadamne rabbi keenya talqa ol qabnuuf gurbaan kun maal ta'e isin jechuu maal ta'e akkuma foto irratti agartan isiniif hani maadda isinii baase Dr. Aslino akkam ta'e challenge isaa yookaan xamni isaa dheengaddan namni baay'ee irratti hirmaate sun sadarkaa kamirra ga'e kan jedhuun isiniif barsiisa. Namni viidiyoo kana agartan jalqaba irratti like godhaatii eegala. Like subscribe godhaa. Waa'ee challenge kana xiqqoo irra isinii himeetan irratti hirmaattani. Challenge kun 200 qofaan irratti hirmaattanii 200 qofaan abbaan rabbiin carraa isinii bahe hordoftoota kiyya YouTube haa ta'u karaa Facebook haa ta'u garama fedhii ayyaatu Ameerikaa jiraadhaa Awurooppaa jiraadhaa biyyuma feetan yoo jiraattan 200 qofaan isinii baanaan yoo feetan yoo miskinaa kenni jettan altiraa kana sixootaa wajjiniin viidiyoo wajjiniin akkamitti kabajaa akkamitti geeffamee kennamaaf ammoo yoo maatii kiyyaa jettanis yoo biyya jirutti ergi jettanis altiraan kun viidiyoo isaanii beektanii bilbila altiraanii beektanii bilbila birrii isaa guddaati jechuudha. Kanaafuu ani immoo challenge kana jechaan qarshii 200 qofaan isiniin baase warri hirmaachuu barbaadan informationii guutuu isaa warri torbii kana dhagahee yoo jiraatta karaa Facebook yoo irratti hirmaachuu barbaadan jecha isin jedhu kana namni hedduun namaan hubatu waan ta'ennaan waan isin jedhu kana hordofaatii jala deemuun na dhaggeeffadhaa. Tokkoffaa irratti lakkoobsa asirra jiru kana akkaawuntii asirra jiru kanatti qarshii 200 qofa ergitanii akkaawuntii asirratti agartan kana irratti qarshii 200 qofa galchaa. Qarshii 200 erga gashitanii kaatanii riisitiidhaa fi maqaa keessan isinii galee riisitiidhaaf maqaa keessan karaa waastaappiitiin ergitanii riisitiidhaaf maqaa guutuu keessaniif lakkoobsa keessan qofa karaa waastaappii lakkoobsa kanaatiin natti ergitan ammoo waastaappiin kun yoo isiniif bahuu dide tarii nam tokko hin beeku namni keenya tokko hin beeku waastaappiin kun isiniif bahuu dide karaa dur naqunnamaa tanuun naqunnamaa yookiin koomentii illee nan dubbisa waan ta'ennaan karuma isiniin fedhe warri waastaappiin baheef ammoo riisitiidhaaf maqaa keessanii guutuu fi lakkoobsa keessan erga birriin galuu cheekii godhee ka'ee intina kana keessa isin buusa challenge kana keessa isin buusa guyyaa inni bahu April 2tti baha gaafa inni bahe biyya feetan jiraadhaa lakkoobsa sana irratti dawwalaa biyya fedhe yoo jiraattanii lakkoobsa sana irratti dawwalee isiniif kenna waan ta'e jennaan kana irratti na hordofaa akkaawuntii asirra jiru irratti birri 100 galchitanii lakkoobsa asirra jiru kanatti immoo riisitii ergitanii riisitiidhaa fi isa birri 200 galchitan riisitiidhaa fi riisitii isa gashitanii fi maqaa keessan guutuu ergitanii lakkoobsa bilbilaa keessanii wajjin ergitanii WhatsApp irratti gaafii tokko hin keessummeessamu riisitumaaf sana qofa warra gaafii biraa gaafatu yookiin bilookuudhaa yookiin bira dabarfachuudha carraa wanti biraa hin jiru achirratti jechuudha maaliif namni hedduudha waan ta'eef gaafachuun deebisuu hin danda'u achirratti lakkoobsi immoo kootii miti kanaafuu achirratti ergitanii achirratti maqaan keessan guutamee wanti hundiyyuu gaafa April 2 gaafa inni bahee isaasitti bahuu danda'a gaafa inni bahee isiniif gadhiifamee isiniifan bilbila 200 qofaan carraa kanatti hirmaadhaa birrii 200 Itoophiyaa qofaan carraa kanatti hirmaadhaa rabbii keessana taasisu isiniin jedha altiraadha 5G dha 200 GB 256 raamii 12 waa yookaan wanna qaraasu sirba ta'u viidiyoo foto hanga lubbuun keessan fedhe fudhata jechuudha hin guutaa minaamin hin jiru kun ammoo qarshii 200 qofaan nama hundatti share gochuudhaan
irratti hirmaadhaa isiniin jechaa obboleewwan chaalenjii kana har'aaf argaa jirtan 200 qofaan qarshii 200 qofaan irratti hirmaadhaa obboleewwan keessan share godhaa biyya alaa biyya keessa jiran baga gammaddan guyyaa har'aarraa eegalee Altiraan isiniif dhiyaatee jira. Achi immoo marsaan itti aanu immoo laaptooppii kana qarshii muraasan isiniif baasee kan irratti hirmaattanii maatii keessaniif namoota barbaadan sixootaa kennu carraa mokkortanii qarshii xiqqoodhaan laaptooppiin kun kutaa itti aanu innammoo birii 200 ta'uu danda'u. Kanaafuu kutaa itti aanu laaptooppii kana waan ta'e jennaan hamma bilbila kana irratti hirmaachuudhaan carraa keessan mokkoruudhaan maatii keessanitti gahaa isiniin jecha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Kan kutaa biraatti walitti deebina. Galatooma.